Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qophii gola seenaa. Gola seenaa keenyarraatiin kan nuti ilaallu seenaa qeerroo nageessooti. Gootichi Oromoo qeerroo nageessoom eessatti dhalate, akkasuma ammootu seenaan isaa maal fakkaata kan jedhuuf bal'inaa wajjin ilaallaa. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Qopheessee kan isin biraan gahum obboleessa keessan seenessaa fi qopheessaa afaan Oromoo Arif Sheekaatiin. Beekaan beekaa olii, Oromoodhaan wallaalaan wallaalaa gadii Minilikii jecha qeerroo nageessootiin. Shaatii barruu bara gosaa fi gosti waliisaa eenyummaa isaa wallaalee wal waraanaa ture keessatti waraana yookiin goota cimaa ture. Tan nan raawwadha jedhe nan raawwata. Gosa tokko guutuu waraanee fixee seenaan barreeffames jira. Bara quufaa, bara dacheen lalisaa, akkasuma bara dacheen lalisaa xinnoodhuma hojjetanii danuu argatu ture. Bara kana guyyaa akkas jedhee ka'u baadhus yeroo baay'ee bara dur ture jennee yaamna. Qe'een isaanii dilbii ta'ee yeroo of gahan sababa lafa daangaa jechuu gosummaa fi gosti wal nyaataa ture. Akaakayyuun qeerroo kun Shaatiin lola gosaa kanaan baay'ee beekama. Guyyaa tokko kana nan fixa jedhee nama bahee akkasuma dhaqaanis milkaa'ee nama 7 ajjeese. Haati ilmaan 7 jalaa dhumtes akkas jettee boosse. Gurbee hin qabunaan jettaniin eda dhalatee buleen, waraana hin qabunaan jettaniin eda qarataa buleen, gimbichoo naa fiddaniin kinkinchoo na fixxanii jettee imimmaan haadhummaa dhangalaaste. Shaatiin ilmaan 7 kanaa keessa kan ajjeese yoo galu, dhiigni ilmaan dhumanii donjessee qeeduma gosa sanaatti deebi'ee gosumti inni ilmaan 7 jalaa ajjeese sun isaan ajjeesan. Duuba seenaa qeerroo yeroo ilaalluun dogongoraan gosaa fi gosti waraanus onneedhaan goota akkasiitu jira. Qeerroo nageessoo gaafa dhalatum ijuma isaatuu goota barbadaa ta'um beeksisa. Kana ilaaleetu akaakayyuun isaa Shaatiin mucaan kun natti bahee sitti hin baane kana natu guddisa jedhee nageessoo irraa fudhate. Hasan jedhee maqaa moggaaseef. Abbaan isaa Ommoo Abdurrahmaan jedhaan ture. Qeerroon maqaa qabsoo keessatti baheefidha. Gosti sanyiiwwan gosa kana iluruu gosti kanaa uruudha. Balballi isaa ammoo Hamiida jedhama. Qeerroo nageessoo abbaasaa nageessoo Shaatii fi haadha isaa Dilee irraa dhalate. Bara 1953 godina Arsii aanaa Deksis ganda uruu Qadiidaa Araddaa Hamiidaatti dhalate. Obboleessa isaa tokko Gammadaa Nageessoo kan jedhamu qofa qaba. Qeerroo nageessoo barannoota ammayyaa hin baranne. Fardaan gulufsiisuu, adamoo adamsuu fi loon tiksuun beekama. Fardi isaa gad hin jedhu. Dhiiga obaasee yoo gadi lakkise namaa fi jirmallee irraa hin goru. Bara 1981 hanga 1887tti Minilik waraana cimaa yeroo 7ffaa Arsii irratti taasiseen al jaha mo'amee al 7ffaa irratti uummata Arsii jilbeeffachiisuuf yaalii guddaa taasisee ture. Haa ta'u malee ifaajee qabsaa'ota goototaa Oromoo Arsiin yeroo hedduu salphatee dhumarra tooftaadhaan Oromoodhuma Oromootti bituun bara 1886 kaayyoon isaa fincila qabsootii fi jira weerara impaayera Minilik kana keessatti goototni Oromoo Arsii takkuu gadi hin jenne akka uffata salphinaa Minilik uffisan danuu turan. Leenjisoo Diigaa, Roobaa Buttaa, Hinseenii, Hullufaa, Qeerroo Nageessoo fi kan kana fakkaatan adda dureen ka'uun Minilik bara 1881 irraa kaasee Oromoota Arsiitti yeroo duule waraana isaa Oromoota Arsii ergee loonii fi qabeenya isaanii akka saaman gochaa tureera. Oromootni Arsii saamichaa fi gabrummaa akkasii kanaaf cal jedhanii hin jilbeeffanne. Lolanii lolchiisanii Muhammad 2007
199 maxxansaa sadaffaa yoo ibsu Minilik bara 1882 hanga 1886 weeraroota waraana isaa Arsiitti ergee loolinii fi qabeenya adda addaa akka saaman taasisee ture. Akkasumas seenaa ibsituu fi lola Minilik biyya Oromoo irratti adeemsise hunda keessatti akka Oromoon Arsii sirna gabrummaa diina balaaleffachuun gootummaan cimanii waraana Minilik dura dhaabbate ofirraa ittisee jirudha. Minilik Oromoo Arsii weeraruu kan jalqabe jiddu muddee bara 1881 hanga gurraandhala yoo ta'u, Minilik Oromoota Arsii irratti waggoota 4 keessatti lola gurguddaa ja'a adeemsisee waraana Minilik meeshaa waraanaa ammayyaa hedduu kan hidhate ta'illee riphee loltoota Oromoo Arsii laayyootti cabsuu hin dandeenye. Akkasuma immoo hin dandeenye lollis Arsii irratti gaggeeffame hedduu isaa Minilik mataa isaatii durfameen bara kana Minilik loowwan Arsii saamsisee seeruu irraa kaasee siraachoo gara seeruu qeeffatu ture. Yeroo kana gootichi qeerroo Nageessoo hiriyoota Intoo, Kimoo, Duulee, Barruu fi Waaqoo, Illatoo, Namoo, Gandoo, Xooree, Xonnobaa, Awusoo, Ansaaniyoo, Dannacha, Fincilaa fi kan kana fakkaatan ta'anii wal gurmeessuun weerara Minilik kana fuuldura dhaabbatan. Loon isaaniis akka hin saamamne ofirraa dhorkan. Minilik waraananii ari'anii akkasuma beekamu lolli asirratti taasifame baay'een isaa Minilik mootummaatiin durfama. Akka manguddoonni naannoo dhalatan qeerroo himanitti qeerroo fi hiriyoonni isaa Minilik waraananii Arsii baasanii Mojo ga'an. Mojotti jedhamutti dhufee asiin Muhammad nama Mojotti dhufanii Minilik Mojo yoo ga'u namicha sabaan Oromoo ta'e Abbaa Magaal jedhamutti dhufeen ani Oromoodhaan Oromoo Arsii nan ajjeesuuf jiru nas oolchi jedhee lubbuu isaa namicha kana jalatti baqate jedheen Abbaan Magaal irraa farda Magaal jedhamu fudhatee ittiin dheechee ba'e jechuun akka Haaji Tassaa Muhammad manguddoon biyyaa fi dhiiga qeerroo ta'an himanitti farda Minilik yaabbate Finfinneetti siidaan dhaabbatee fi jiruu fi farduma Oromooti. Jarri farda akka hin qabnes dubbatu. Manguddoon kun Minilik Mojotti farda Oromoodhuma irraa fudhatee baqate lubbuu ba'uuf isaafis gooticha Oromoo Jeneraal Umar Suleeman akkas jedhee sirbeera. Luka isaa deemsisee, laga isaa ceesisee, kophaa gachisiisee, niitiillee gachisiisee, lafoo laga ceesisee biyyarraa isa baase jechuun kanuma ibsamu. Oromootni Arsii kan akka Leenjisoo Diigaa fi Minilik ari'anii xinnoo lubbuusaa oolfachuusaa dabalataan Muhammad 2007 maxxansaa sadaffaa irratti yoo ibsu Minilik bara 1883 duula Oromoo Arsii irratti adeemsiseen riphee loltoota Arsiitiin marfamee haga xiqqoof dhiyeessee lubbuu isaa baafate. Ta'ullee loltoonni isaa hedduu akka du'an gabaafameera. Akka manguddoonni hirmaattanitti gaafa tokko gooticha Oromoo Arsii Leenjisoo Diigaa ka jedhamu lola hamaa keessatti Minilikii fi loltoota isaa marsee farda Minilik yaabbatee jalatti waraanee ajjeese. Minilik fardi isaa ajjeefamnaan dhiyeessee lubbuu isaa Leenjisoo fi loltoota Oromoo Arsii jalaa baase. Minilik farda Abbaa Magaaliif dheechee erga bagalee boodam gara biyya Israa'el deemee mootii biyya Israa'el Yerichaatis mari'atee tooftaan Oromoo ittiin to'adhu naaf ibsaa yookiin naaf baasaa jedhee kallattii Oromoota kana ittiin cabsu keessumattuu Oromoo Arsii kan jedhamu baay'ee ulfaataadha jedhee mooticha Israa'elitti warwaate. Dhuguma seenaa keessatti yeroo ilaallee Minilik kan akka Arsii isa waraanee hin jiru. Yeroo baay'ee salphisan hedduminaaniin namoota dhumanii fi qabeenya saames kan akka Arsii hin turre. Mootichi Israa'el Minilik tooftaa 3 qopheesseefi.
tokkoffaa Oromoodhuma qabii injifadhu, lammaffaa humnaan waraana cimsadhu, qawween bitii jedhee qawwee boqotti, qawwee boqotiin jedhamu hedduu kenneefii jiram. Tokkoffaa Oromoodhumaan cabsi jechuun gahee guddaa isaaf taphatee jiram. Sadaffaa amantaa kiristaanaa babal'ise kan jedhu ture. Mootummooliin Habashootaa Oromoo irratti maqaa amantaa kiristaanaa jedhuun itti duulanii fixaa turuu fi imaanaa walitti lachuu dirribii bara 2016 akkasuma mootuu 427 hanga 28 maxxansaa afuraffaa akka lakkoofsa Awurooppaatti yoo ibsu, Minilik ilma Hayila Molokoot Saahila Sillaaseetiin Minilik lammaffaa kan bara 1889 Paappaasii Abuunaa Maatiyoos jedhamuun sootalii kee baroodaa yaa kutuu, xiyyi ati qabattu gara yaa'u haa ta'u, warri kiristaanaa hin taane luka kee jalatti haa kufan, bara kuma siyaa bulchu siyaa moosisu jedhamee eeboon lama itti kennamee sootolaa warqii midhagee hidhatee ittiin warra kiristaanaa hin taane fixi jedhee eebbifee mootii mootota jedhamee akka itti kolonii balbal'ifatu gorsamee mudamee. Akkasuma mootota Habashaa duraanii hayyoon Minilik uummata Oromoo cabsanii Oromummaa balleessuudhaan. Kabajamtoota hordoftoota keenya, qophii gola seenaa keenyarraatiin qeerroo nageessoo hanga tokko kan dubbanne kana fakkaatan. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaan affeerraa kiyyamu. Surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata. Surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata. Roorroqee ofitti dhuftee taphaatu tattaafatan, abbaatu tattaafatan. Yoo yartuu nama nyaarte.